ilmi waaqayyoo kan biraa jira. Yesus Kiristoos ilma waaqayyooti. Kan biraan beekon. Kan biraan hin jiru. Ilma waaqayyoo kan jedhamu isa dhugaa. Nuti immoo ilma waaqayyoo. Yesuusin malee kan biraan jiru ilma waaqayyoo. Yoo agartee ta'e immoo natti migaa. Nuti ilmaan waaqayyoo jedhamna jechuun nuti ijoollee waaqayyoo jedhamna. Yesus Kiristoos immoo ilma waaqayyoo jedhame. Kan inni maaliif akkas ta'e? Kanaafuu maaltu bareede? Atis ilma waaqayyooti kaa? Akkamitti ilma waaqayyoo ta'een? Maa Yesus Kiristoos abbaan keessan tokkoon jenne Maatewosiin boqonnaa 23 lakkoofsa 9 irratti lafa irratti nama akka abbaatti waamatinaa abbaan keessan tokko innis isa waaqarraatii jedhe. Hongeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irratti immoo gara abbaa kootiif abbaa keessanitti ol nan bahaa jedhe. Abbaa Yesuusiifis abbaadha miti. Garaagarummaa maaltu jira? Gara abbaa kootii fi gara abbaa keessanitti ol nan bahaa gaafa jedhu. Maal jechuudha? Maal jechuudha Yesus gaaffii gaariidha. Yesus Kiristoos iddoo kanatti kan inni dubbachaa jiru erga du'eetii gara mirga abbaa deemuu isaa dubbachaa jira. Abbaa kootiif maal jechuudha? Abbaa kootiif abbaa keessan jechuun maal jechuudha? Innaa waaqayyo abbaan koo nuufis abbaadha si jammar. Kanaafuu maaltu badee ilma waaqayyoo minaamina ishiin gaafattu ati ilma waaqayyooti Yesuus illee ilma waaqayyooti miti? Kotashi Yohaannis boqonnaa 16 wangeela Yohaannis boqonnaa 16. Kotashin jedhin kaatama kana raayitiin haa godhi kaate Yesuus Kiristoos ilma waaqayyooti ati illee ilma waaqayyooti miti? Ilma waaqayyooti jedha iddoon kun. Maal jechuudha? Abbaa kootiif abbaa keessan jechuun maal jechuudha? Abbaa keenya gatii ta'eef nuti ilma waaqayyoo jedhamne raare. Ati ilma waaqayyoo raare kanaafu. Maaloo raare? Ati ilma waaqayyoo ta'uuf hin kaane malee. Jechuun akka macaafni jedhaa hojjetin akka macaafni jedhaa jirutti abbaa kootiif abbaa keessan jechuun maal jechuudha? Gara waaqayyoo abbaa deemuusaa akka isaaniif galutti akka saba sanaaf galutti abbaa kootiif abbaa keessan jechuun maal jechuudha? Mamuyyee. Obboleessa koo gaaffii qaxxaamuraa nama hin gaafatin. Yoo atoo gaaffii qaxxaamuraa itti ishi maal si gaafadha shi? Gaaffii sila mucaan gaafachaa walda irratti gooftaa Yesuusii fi gaaffii sila mucaa dhiisii ati ilma waaqayyooti moo ilma waaqayyoo miti? Ani karaa gooftaa Yesuusiin mucaa waaqayyooti. Yesuusoo? Yesuus immoo fayyisaa keenyadha. Innoo mucaa waaqayyoo miti? Inni mucaa waaqayyootu hin taane. Inni waaqayyoodha ilma waaqayyootis. Obbolaa miti reesin? Anaaf eenyu? Yesuus. Ati waa'ee Yesuusii waan tokko hin beektu fayyaa akkuma waan beektu. Maal taate abbaan keessan tokko miti yaa obbolaa miti hin jedhe? Beektu naan jedhaa. Akkuma nama qalbii qalluutti yaasofsa. Dhugaa rabbii qalbii miti obbolaa miti atiif Yesuus obbolaa miti? Ati fi Yesuus ammoo obbolaadha. Abbaa kootiif abbaa keessan jechuun maal jechuudha? Maal jedhama biyya keessanitti namni abbaan isaa tokkicha ta'e? Ashii naa baasii kutaa ammaa. Abbaa kootiif abbaa keessan kan jedhamu? Egaa wangeela bukkeen jira. As kamiitu akkasitti maa qoy banadhoo eegasii bukka jiraate Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 banime. Yohaannis boqonnaa 20. Tidak lakkoofsa 17. Jajjabaadhaa yaa jamaa warri koomentii. Baarakallahu fiikum. Simaaniski. Eshi. Boqonnaa 10 lakkoofsa 16 kaatu dubbisu. Boqonnaa 20 lakkoofsa 17. Yesus immoo ani hin qabin ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane gara obbolota koo dhaqe. Ani gara abbaa kootii fi abbaa keessanii gara waaqayyo kootii fi waaqayyo keessanii ol nan ba'a jedhii isaanitti anaaf himi jedhe. Isaan aboo ergasii kanaaf obboloota koo jedha kunoo obboloota koo jedha abbaa kootii fi abbaa keessan jedha. Maal jechuudha kaisuun? Warra dubbii isaa dhaga'anii warra yaada isaa jiraataniin gaafa lafarra deebi'aa ture obboloota koo jedhee waamaa ture.
gizee lafarra deebi'aa ture bara waggaa 2000 dura gizee lafarra ture warri isa duukaa jiranii bartoota isaatiin obboloota koo jedhee waamaa ture. Kanuma. Amma garuu erga du'ee du'aa ka'ee amma isaatii kanatti inni obboloota tun taane inni waaqayyo. Mormee obbolummaa mormee ganaa. Obbolummaa hin hafee. Obbolummaa hin hafee ganaa. Eenyutu obbolummaa hin hafee siin jedhee? Maal jechuun eega du'e jettee maal adda baastaniiti macaafarra kan jiru gara obboloota kootii dhaqee jedhe abbaa kootiif abbaa keessanii jedhe kanaafuu obbolaadha moo obbolaa miti? Baranni saa'itiin itti haasa'e sanatti obboloota koo jedhee waamaa ture. Amma garuu warra isatti amananii warra isa duukaa deemanii fi abbaadhaan waaqadhaan yookiis karaadha jechuudha karaa ittiin waaqayyoo arganii. Yoo isaan kadhatte malee jara sanaaf waaqa miti jara sanaaf obbolaadha warra maatiif immoo waaqa. Kottashi maatii boqonnaa 28 irra jiru moo isa geessan keessaa kun eegannaa Maatiyoos immoo keessaa kun eegannaa Maariqoos irra jiru immoo keessaa kun eegannaa ishi. Messi Eeywa. Ilaal warra sanaaf Yesuus Kiristoos obboleessa ta'ee akkasuma abbaa kootiif abbaa keessan illee jedhee jaraaf obboleessa ta'ee ka'eetiyyuu warra kaaniif immoo waaqa ta'a jechuudha. Maal jechuu yaadni kee? Sitti meen ture mamma. Kutaa kana keessatti kan inni haasa'aa jiru irra caalmaan saasitu waa'ee obbolummaa hubate iddoo kanatti malee inni akka du'aa ka'ee gara mirga waaqayyoo hin deemin jiru dubbachaa jira. Rakkoon qabu waa tokko bichaa miti kan fudhatamu keeyyanii tokko gaafa dhufu waa tokko bichaa miti kan fudhatamu waan achi keessa jiru hunda isaa fudhatta. Akka inni gara waaqa ol ba'es ni fudhatta. Akka inni obboloota ta'es ni fudhatta. Abbaa kootiif abbaa keessan jedhee waaqayyo kootiif waaqayyo keessan jedhee kanaafuu jara sanaaf obboleessa ta'ee nama biraatiif waaqa ta'aayii jechuudha. Gaaffiin kan koomaa miyyee. Inni ammati obboloota koo jedhee waameera miti inni obboloota miti jedhee si mormeeraan obboloota jedhee waameeraan warra dubbii isaa dhaga'anii karaa isaa irra deemanii waamaa. Waaqayyo obboleessa qabaa? Waaqayyo obboleessa qaba kan jiru asirraa sii baaseeraan isaan akkasiin jedheen. Yesuusii barinne maal taate maamuyye macaafa situ dubbisee kan miti bane. Ashi qottashi. Inni ufwan. Yesuus waaqa jettee amanta miti ati maamuyye. Dhibba. Yesuusumati waaqa jettee amantu kanatu yoo obboloota koo jedha. Abbaa kootiif abbaa keessan jedha. Ashi Yesuus akka waaqa ta'e namanta waan amantu. Maaloo maala nama naa keeyyatan maarratti warga artabdi waaqayyo kootiif waaqayyo keessan jedhe waaqni waaqa qabaa rabbii jedhe. Hin amantu. Maa maraatan naka baleena. Ashi hin amantu ashi. Waaqayyo kootiif laal waaqayyo kootiif waaqayyo keessan jedhe bar waaqayyo kootiif waaqayyo keessan ofii isaatiyyuu waaqa qaba ofii isaatiyyuu obboloota koo jedhaa obbolaa qaba obboleessa ofiitti amanamaa. Dhaggeeffadha ishee obboleessa keedhan noollee haa ta'u siif obboleessa dha baqa naafuma waaqadha. Siif akkan obboleessa ta'e itti dabalee sitti agarsiisu macaafarraa. Natti nagarsiisin isaan siin jedhamu fudhattu ani kanan simbiree ta'aaruu fi na hubattaa dhaadhadheeni malee akka kee xaxxaaxa'u wallaalee mini obboleessaaf. An xaxxaaxaan jira maamuyye. Baay'ee haasofta taraa nama allaattu. Maal ishee dhiifama yoon taraa si laatu dabaadhe dhiifamaatii ishee waaqayyo obboleessa qabaa ishee naa deebisime. Yesuus akka waaqayyoo ta'e namanta waan amantu. Waaqayyo obboloota qabaan siin jedhe waaqayyo obboloota qabaa. Waaqayyo obboloota qabu. Yesuus immoo gara obboloota kootii dhaqii jedhe. Maal kunoo qaba Yesuus immoo obboloota qaba kaa? Sammuu qulfii baattoo isaan amantaa. Ati koo hubachuun barbaaddu mormuudha malee hojiin kee nama dhaga'u miti. Maamuyye maal isin booda na arrabsitaati maali booda isin qaqqabdaa maal rakkoo maali qabaanne arrabsoon booda qaqqabaa amma macaafa waliin qo'annaati. Ati waaqayyo obboleessa qabaa jettee amantaati. Itti meeraaman warra dubbii isaa dhaga'anii yaada isaa duukaa deemanii warra
bakka gooftummaa isaatti amanan inni obboloota jedhee waamaa ture sa'aatii sanatti. Amma garuu inni obboloota koo jedhee waamatu hin taane ijoollee jara sanaaf obboloota ta'eetiyyuu nama biraatiif immoo waaqa ta'a Yesuus. Sa'aatii sanatti obboloota koo jedhee waamuu danda'a. Aangoon kan sa'aatii sanatti jara waaqa miti jechuudha obboloota malee. Obboloota sa'aatii sanatti akkatti fudhadhu bakkaati sii galaan jiru kan waan sii godhare. Ofii isaatii immoo waaqayyo koo jedhe waaqa qaba Yesuus. Waaqayyo abbaatu isa erge. Fooniin haasaa iddoo kanatti namummaa isaati. Fooniin haasa'u takka fooniin haasa'u. Waaqayyo akka waaqa guutuu nama guutuu hin fudhattaashi. Fooniin haasa'u takka fooniin haasa'u biyya keessatti fooniin haasa'a. Ila akkasiin jedhee Yesuus Kiristoos waaqayyo kootiif waaqayyo keessatti ol bahaa jedhe waaqni waaqa qabaa rabbii jedhiti. Kottashi dhaggeeffadhu gaaffii kee kanaaf deebisiin kenna rakkoon qabuuti. Isi kottunaan jedhaniiti achi hunda geenyeen jiru dhaartaa kottunaan jettaa. Caalliseshi. Waaqayyo waaqa qabaa isii jedhe. Gooftaan Yesuusii nama guutuu ture waaqa guutuu ture iddoo kanatti kan inni obboloota koo jedhe waamuuni namummaa isaatiin dhaggeeffattate. Waaqummaan isaa akkam ta'e. Waaqummaa isaatiin immoo du'a moo eegeera. Waaqummaan isaa akkam ta'e yeroo akkasitti dubbatu sana waaqummaa isaa akkam ta'e. Waaqummaa isaatiin itti dubbatee ta'ee maan dhaggeeffatan janda'anii jiran ta'an ture. Eessa jiraa jedhe waaqummaa isaa maamuyyee maal taate yeroo sanatti waaqummaa isaa eessa jira. Waaqummaa isaa samii irratti dhiisee dhufeera macaan. Allahu akbar. Maal akkam lafa kaa'ee? Maskiida dhaqee Allahu akbar jedhe. Lafa kaa'ee ante jechuun waaqummaa waan lafa kaa'amu maal taate maamuyyeeti maal miira keessa maal taate jechuun waaqummaa ofirraa fuudhame lafa kaa'amaa. Waaqummaan lafa kaa'amaa ofirraa fuudhame. Atammati jechuudha. Gaaffii ati gaafatu. Maal taate dhiisi kaate waa'ee koo dhiisi kaa'ee waa'ee koo yoo dubbatte sitti fagaata dhiisi waa'ee macaafa dubbannaate. Waaqummaan ofirraa fuudhame lafa kaa'amaa maamuyyee. Fudhatamoo fudhattu luqqisa siin kennaan. Maamuyyee. Waaqa guutuu namatti guutuu ta'uu isaas deebisu silaadhu. Injiru macaafa roon takka jiru injiruuti waaqummaa isa lafa kaa'ee dhufe Yesuus. Waaqan turre Yesuus. Yesuus waaqan turre yeroo biyya lafaa ture. Nama guutuudha. Inni lama sitti maan jira maal kun afaan maal yaasaa afaan oromaan siin galu. Dhufe naan jette biti waaqummaa dhiisee fenaan jenneeti. Eshi Yohaannisiin baasa Yohaannisuma waraansii baasanooti Yohaannisiin baase. Waaqummaa dhiisee fedhatte miti jechuun nan sobee hundi gata sobee sirra kaa'ee cubbuu sirra kaa'aa dhiifama siin jechuufani. Maaf gaaffii tokko irra deebi'aa wal taati. Inni jechuun waaqummaa isaa achitti dhiisee naan jette. Dhiisee dhufeeraa siin jedhee. Kanaafuu Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaa ture waaqa miti jechuudha. Yeroo namoota gidduu deebi'aa ture waaqa miti. Waaqadhas namadhas garuu waaqummaa isaatiin ofirraa bu'ee waan maamuyyee maal taate dhiisee dhufetti miti waaqas namas maaf jettaati. Obboleessa koo kan seechaa dhiisee dhufe gaafa siin jedhamu humna sana yookiis hojii sana dhiisee dhufe tun taane achirra taa'ee hojii waaqummaa isaa dubbittiidhaan jiraachuu achirra taa'ee aangoo waaqummaa isaatiidhaan waaqarra jiraachuu dhiisee cubbuu ilmaan namootaatiif jedhee nama foonii ta'ee mul'ate waan hundumaatiin iyyuu nama ta'ee argame. Namatti geeddarame. Foon uffatee dhufe. Lakki foon uffatee dhufne dhufee foon uffate malee tuma ta'e foon ta'e malee nama foonii ta'e malee tuma ta'e. Eeshi dhufee foon uffate. Nama foonii ta'e jedhe. Akkasidha macaafnu haa ta'u. Maanni akkan siin jedhe. Halo. Ingeddarame namatti geeddaramee. Ashi akeedo Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 14 sagalichi nama foonii ta'ee nu giddu buufateedha. Sagalee inni jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalee ulfina isaa ayyaanaa fi dhugaadhaan guutee argineedhaan Yohaannis gaafa dubbatu. Eenyutu nama foonii taasise? Nama foonii eenyutu taasise?
Inta egaa fayyadamu ofii isaatii akka ta'e dubbachaa jiru ofii isaatii aangoo waan qabuuf hin ta'e baqa. Ofiif ta'ee. Inta ofiif ta'een jechaan jiraani. Ta'ee argame. Ta'ee argame. Eenyutu taasise? Waaqayyootu isa ergee iraanii nama foonitee argame. Waaqa isa kamtu erge? Waaqayyo abbaa. Waaqa tokkotti nama naan jenneeti sila. Waaqayyo tokko garuu waaqayyo tokkicha karaa sadii of mul'isatti nama na'e. Waaqa tokkicha karaa sadii mul'ate. Karaa ragaa naa kenna. Karaa sadii mul'achuusaa. Waaqa tokkicha karaa sadii mul'ate kan jedhu macaafa ragaa naa kenna. Okay. Waaqayyo tokkicha karaa sadii mul'ate jechuun daayirektii masaa barbaaddaa? Uummata amma jette kanan barbaade. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam aame. Akkam nagaa jirtu? Akkam nagumaa? Nagaa wallah akkam jirtani? Alhamdulillah. Nama shaaraa qabdu si bira jiraa? Si bukkee jiramoo nama si bira jirudha moo nama ganaa seenudha bakkeedha? Ganaa seenutti hin jedhu godha garuu mijjata amma barumsa waan birarra jirta. Jechuun yoo as jira jiraate nutti mi'a galee amma galchinee qabsiisuu dandeenya. Ittiin sheer godha garuu ajjala hin jiran yaani. Shamara. Maqaa ishee qulqullinni beektaa isheeritti godhiti yeroo isheen dhuftu lakkoofsa barreeffadhu dhiitti itti miishee. Ayyee. Baasii dubbisi maamuyya ragaa amma baasii dubbisi. Normally beeka daayirektii waaqa sadan iddoo tokkotti of mul'ise kan jedhu caafamee jiru garuu akka nuti hubannutti waaqayyo abbaa waaqayyo ilma waaqayyo hafuura qulqulluu sana waaqayyo tokko jennee amannaati. Maalirraa argitanii hubattan? Fakkeenyaaf ofii isaatii gaafa dubbatu maqaa waaqayyo abbaatti waaqayyo ilmaatti waaqayyo hafuura qulqulluutti saba hundumaa cuubaa jedheera manni fakkeenyaaf. Kana jechuun maqaan si gaafadhee rabbii keetii jedhiiti waaqayyo tokkotu karaa sadii mul'ate samma jette sanaa maalirraa fuuteen siin jedhee? Waaqayyo sadiitu karaa tokko mul'ise kan jedhuma. Fakkeenyaaf gooftaa Yesuus yoo ani adeeme isiniif wayyaa jedheera. Boqonnaa 16 Yohaannis irratti. Ani yeroo ani deemu isa isiniif dubbatu isiniifan ergaa inni immoo inni ani isiniif ergu immoo sagalee dhugaadha inni gara dhugaa hundumaatti isin hin geessaa jedha. Akkas jedhamni hojii ergamootaa boqonnaa 2 irratti immoo inni isiniifan ergaa jedhe hafuura qulqulluudha kaa. Hafuura qulqulluun ture duraan. Ashii qoy siin baasaa hojii ergamootaa boqonnaa 1 baafata. Hafuurri qulqulluun turre aamee dhufteetti? Kunoo sii baaseera. Uummataan na bira jira garuu yookiin keessaa na dubbisa yookiin yeroo biraan ol deebi'a kalaas dhiifama. Amma naan mijjatotti. Boqonnaa 1 lakkoofsa 3 dhaggeeffadhu siin dubbisa. Okay, galatoma. Carraan nu waysan. Maal jechaa jirta maamuyyee? Sii dubbisu? Yesuus du'a isaa booddee immoo jiraata akka ta'e deddeebi'ee karaa himamsiifneen isaanitti of mul'ise guyyaa 40 akka isa argan godhee waa'ee mootummaa waaqayyoo isaanitti dubbatee isaanii wajjin utuu jirus abdii abbaan koo isiniif kenne isaan isinitti hime sana eeggadhaa malee Yerusaalemiin galmaa jedhe. Dhaggeeffadhu gaa. Itti dabalees Yohaannis bishaanii isin cuuphe. Isin garuu guyyaa baay'ee utuu hin turin hafuura qulqulluudhaan hin cuuphamtu jedhee. Dhaggeeffadhu. Lakkoofsa 8 irratti immoo keedhu.
lakkoofsa ja'a kan inni dubbisa. Yeroo itti qabamanitti ergamoonni yaa gooftaa si'a kana Israa'eliif washisa kana dhiisi. Lakkoofsa 8ffaa isin garuu hafuura qulqulluu yommuu hundumti isaanii fayyadaan jiru. humna hin godhattu jedha. Hafuura qulqulluu isiniif ergaa. Way akkan siin jedhee hundumti isaanii fayyadaan jiruuti. Gabaabuu wanti tamantu macaafa qulqulluu irra jiru miti. Okay. Wayyaame okay boodatti kuna. Hin baddeere ante ash. Akkamire Akkam reef jirtaa? nagaan fayyaadha. Galata Waaqayyooti. Galata waaqa isa kamii? Galata Waaqa isa nu uumee si uume. Isa kam waaqa isa dhalate moo san dhalanne inni? Waaqa isa dhalate moo san dhalanne? Waaqa isa hundumaa uume. Isa dhalate moo san dhalanne? Maali dhalatee fi dhalate? Amma mee amma gaaffiin kee? Sagaleen badeedha nama waaqayyo. Waaqa isa dhalate moo san dhalanneen jedhe? Na dhaggeeffadhu mee ammati. Maal dhaggeeffachaa jira gaaffii koo afaan irratti eeyyeen keessan eeyyaa ta'u. Waaqa isa dhalate moo san dhalanne? Maani Waaqa dhalatee fi hin dhalanne? In dhalate yoo siin jedhes siin galu, in dhalanne yoo siin jedhes siin galu. Waan namaan galettamantuu si nama waaqayyoo? Waan nu galatti amanneerra. Amma fakkeenyaaf ammaa Eega sinii galee waaqa isa kamii galata waaqa isa kamiiti? Waaqa isa dhalate moo san dhalanneeti? isa kamiin beektafi? Waaqa san dhalanne. Waaqa san dhalanne hin beekaa. Ani immoo isa dhalates isa hin dhalannes beeka. Waaqni dhalataa? Ajaja Waaqaatiin? Waaqa isa kamiitiin? Waaqa isa guddaa isa jabaa sanaan. Waaqa guddaadha. Waaqa xinnoo jira biyya keessan? Waaquma guddaa jira. Laakiin haadhessa. Inni guddaan isa hin dhalanneedha. Inni xinnoon immoo isa dhalatuudhaaf namiti? Lakki akkasiin jenneen. Guddaadha. Baala akka namaa. Lammanuu guddaadha? Guddaadhuma isaa dhalate moo dhalate kee guddataniitu inni dhalate sun? Guddaama isaa dhalate. Adaraa Rabbii. Dhugaa Rabbii. Akkamitti? Otoo inni hin dhalanne ta'e atoo jirta har'a. Guddaa isaa dhalate. Kan waggaa meeqaa dhalate? Kan waggaa meeqaa dhalate? Kan bara baraa dhalate. Astaghfirullah. Ya Rab. Guddaadhuma isaa deessee dhiyaati. Guddaadhuma isaa dhalate. Waggaa meeqa ta'a gaafa dhalate sana? Guddaadha bakka. Baay'ee guddaadha. Waggaan isaa hin tilmaamamu. Waggaan isaa hin tilmaamamu. Waggaa 2000 dura dhalate. Maama Jaafarraa immoo akkana jedha maali Wangeela Luqaas irratti Wangeela Luqaas boqonnaa 2 irratti mucichi immoo guddachaa jabaachaa ogummaanis guutaa adeeme jedha. Ayyaanni Waaqayyoo isarran ture jedha. Innoo eega dhalatee kee guddate jedha. Maal Rabbi gooftaa koo kan macaafan fudhadha moo kan namoota Waaqayyoo kana fudhadha laatan? Inni akkasii galuufi ka. Akkanaa galuuf. Sobeetiyyuu akkanaa galuuf mucichi guddatee jedha garuu inni guddaadha. Guddaadha akkasii galuufi. Akkanaa galuuf sobeeyyuu mucichi guddate jedha malee guddaadhuma dhalate. Inni sobee utuu hin taane akkasii galuufi. Adaraa Rabbii. Dhugaa Rabbiiti. Ammam gaa ammoo qarshii gaafa dhalate sana mucichi jechuun guddate jedha gaa mucaadha. Nama guddaadha mucaadhaa nama caamni. Akkasii galuufi hin jedhe. Nama guddaadhaan akkanaa galuu mucaa jedhaa? Eeka utuu galee fi maa dhufee dhalataare cubbuu biyya lafaatiif ikkoo Waaqayyo abbaan gara biyya lafaatti ergee nama ta'e akka inni dhalatu godhe. Malee Waaqayyo. Awwaa'ee cubbuu nan gashu. Awwaa'ee cubbuu nan gashu. Mucaadha moo mucaa mitiidha malee yeroo dhalate sana mucaadha moo mucaa miti? Inni akka mucaa ta'e malee mucaa miti.
Akka mucaa kan jedhu macaafa irraa naa kennitu dandeessanii nama waaqayyo. Akka inni waaqa hin taane immoo macaafarraa naa kennitu. Nan kenna. Quraanarraa amma quraanarraa waa'ee Waa dhiigaa. tokko kan isin barbaadanidha. Amma macaafa irraa ragaa naa kenna akka mucaa ta'e kan jettan. Maali ilaamee amma. Mee taffita fidaa. Maal jettee? Macaafa irraa ragaa naa kenna akka mucaa ta'e kan jedhu. Inni mucaa utuu hin taane waaqa. Inni mucaa utuu hin taane waaqa. Mucummaan isaa akkasii galuuf malee. Isintu da'e moo Mariyaamtu da'e mucaa kan? Maariyaamtu da'e. Mucaa koo jedhaa turte moo waaqa jedhaa turte isin? Ishee immoo waan inni isiniin jedhu godha dafaati amma jette. Lakki waan isin jiru isa miti kan hin gaafachaa jiru. Waaqa jedhaa turte moo mucaa jedhaa turte? Ishee immoo faayisaa biyya lafaa jedhaa turte. Ragaa. Yee! Abeet abeet. Nagaamu? Ragaan jedh. Ragaa. Ragaamu. Yohaannis 14 dhaqee dubbifadhu. Yohaannis 14 waan marii maa sabte haasaa. Bakka Mariyaamitti faayisaa biyya lafaatti macaafa irraa ragaa naa kennaa nama waaqayyo jabaadhaati. Yohaannis namarraa dubbifadhuun siin jedhaan jiraam. Naa dubbisaa dhaggeeffadha. Hin dubbifattu ati maal beeka ittoo? Maal naa dubbisaa nama waaqayyo maal taatan sagalee waaqayyootti qaanoftu isin? Maalitti qaanofnaa dubbifadhuun siin jedha. Maal dubbisaa kaa? Amma maa inni beektaati walumaa gallisaa. Sii dubbifnes sii dubbisuu baannus wantichi karaa kee ba'aa hin jiru. Nuu gala. Ishi akkatti ilaa kun akka jette maali eenyuun haati akka jette gaafa mucaan sun badee jedhe mucaa koo ittiin maaliif akkana nu gootee jetteeni kunoo abbaan kee anis oo baay'ee yaaddofne si barbaadaa turre mucaa badee ture mucicha badee ture gaafa sana mucaa kana duraa badee ture mucaa jalaa turte mucaa jalaan turre yaate. Isheen mucaa jettu malee kaayyoo jedhameef qabaan siin jedham. Kaayyoon sun immoo yoo sammuun kee baname malee siin galu. Ishi boo. Yoo kun immoo gargaarsa waaqayyootiin malee gargaarsa sanaan malee wanti barreeffame kun sii galuu hin danda'u beektaa. Isin waaqayyo isin gargaareera? Baay'ee nu gargaare nuu gale nuu ifeekko. Mee akka waaqayyo isin gargaare kanatti saba kana ibsaame. Kan itti nu gargaare ibsinuu saba kana nama 300 ibsu. Akka waaqayyotti isin gargaaree isinii ibse sanatti isinis ibsaame. Ishi baay'ee gaarii lalaamma xuruutti dhufteetta nama waaqayyoo galatoome nama rabbii. Eebbifamaa. Waaqayyoo Addaamiif yoo waan cubbuutti kufuu isaaniirraan kan ka'e. Waa'ee cubbuun jenne waa'ee mucaa kana namaa ibsaan jedhe mucaa dhabate kan. Achirraa ka'uun qaba waa'ee mucaa kanaa si ibsuuf ikkoon. Maal barbaadu? Maqsuuriin ulfaata garuu hunuma naasaa hin malee. Waa'ee Addaamiif wanti barbaachisu hin jiru ibsuudha malee waa'ee mucaa kana mucaa isa guddaa dhalate kana. Jiraachumarraa kaakaa mucaa sababii inni jedhameeftu jiraan siin jiraan sababii inni mucaa jedhameefi kaayyoo qaba parpasii mataa isaa danda'e qaba. Ustaaz jedhu moo Muhammad jedhu moo maal jedhu natti himi. Injiru achirra maqaan barraa'e mul'atu. Jira innimma isumaan si waamuure Muniizuu moo maal jedha. Ayyee. Kanaafi mucaa waan jedhameef qaba. Mucaa waan jedhameef qaba. Malee mucaa miti kaa. Mucaa Mucaa waan jedhameef qaba malee mucaa miti. Yaree mucaa miti waaqadha. Yaa Rabbi leezatti wal. Yaa Rabbi waan nu agarsiifta. Mucaa waan jedhameef qaba malee mucaa miti. Mucaa miti. Maali mucaa jedhame? Nama ta'e waan dhalatee fi nama fayyisuudhaaf dhalate.
Kanaaf mucaa jedhame. Kanaaf mucaa ta'e. Waan mucaa ta'eef. Kanaaf mucaa jedhame malee Waan mucaa ta'eef mucaa jedhame. inni waaqa dhugaadha cubbuu kan hin qabne, nama dhugaadha cubbuu kan hin qabne. Isaa biyya lafaati Yesuus Kiristoos. Isaan malee fayyinni hin jiru. Isaan malee karaan hin jiru. Isaan malee dhugaan hin jiru. Isatti kan amanu jireenya qaba. Isatti kan hin amanne immoo har'aa kaasee itti faradamaayyuu akka ta'e macaafichi dubbata jechaadha. Ajaa'iba rabbi. Inni waan mucaa jedhameef qaba malee mucaa miti gaa. Mucaa waan jedhameef qaba malee mucaa miti. Mucaa miti inni maal taateeti? Mucaa maaliiti? Inni waaqa malee. Inni waaqa guddaadha. Waaquma guddaa kanaaf mucaa jedhanii jarri. Ka amma galuufitti. Amma galuufitti eeyyee. Mucaa waaquma guddaa kanatu guyyaa 8ffaan erga darbee dhanna qabaan isaa ga'ee waaqichuun. Waaqa guddaa kana. Isumatu nama ta'ee dhalate. Isumatu mucaa dhanna qabatu ta'ee. Akka nuu galuuf. Akka maalis ni galuuf. Akka namaaf galuuf. Anaafis siifis akka galuuf. Akka maaltu nama galuuf. Akka waaqummaan isaa yookiin immoo nama ta'ee dhalatee cubbuu namaatiif dhalatee du'a injifachuu isaatiin mirga waaqayyoo yookaan immoo mootummaa waaqayyoo nu kennuu isaatiif. Yoo waaqayyoo mucaa ta'ee dhanna qabate iyyuu nama gala waaqa ta'uunsaa moo mucaa ta'uusaa nama gala? Namaaf galuudha. Yoo waaqayyoo mucaa ta'ee dhanna qabate iyyuu waaqummaan isaa nama gala moo yoo waaqayyoo waaqa ta'ee jiraate iyyuu waaqummaan isaa nama gala? Amma anaaf galeera. Ajaa'iba boo. Siif immoo nan qabachuu isaarraa ka'ee sii galuu dide waan ta'eef. Wallahi siyyuu noo si qorqoraara mataa keessa ilaa akka waan buloonii dhabuudha deemu. Ana waan na qorqoruun qabu ittamaneera sitti meeraam. Waaqa dhugaadha hidheera. Ishi amma ta'u waaqa guddaadha jettee waaqa guddaa kanatti iyyuu guyyaa 8ffaan erga darbeedha na qabaan ga'ee mucaa kana. Waaqa guddaa naan jennee ammatti waaqa guddaatu dhanna qabataare. Waaqa guddaadhaan si jee nama ta'ee dhalachuun isaa. Waaqa guddaa dhanna qabataa amma waaqa guddaadhaa naan jennee ati waaqa guddaa deessi naan jennee ammatti. Waaqa guddaa waaqa jabaa dinqii jedhameere. Waaqa jitu dhanna qabateere. Dhanna qabaa waaqa ga'ee. Nama ta'ee nama akka barsiisuuf. Ammatti waa'ee dhagna qabaa mataan isaa mayyuu hiika mataa isaa danda'e qaba. Ishi ajaa'iba. So amma waa'ee dhagna qabaa utuu hin taane. Dhanna qabaan hiika qabaa? Dhagna qabaa mataan isaa hiika qaba. Inni piroosesii inni kunuu siin galle waa'ee dhagna qabaa si ibsa amman. Cimaadha. Ulfaataadha. Waaqayyo mucaa ta'uun dhuguma namatti ulfaata. Amma waaqasa mucaa kana qoyka amma waaqasa mucaa kana waaqessita moo waaqasa mucaa kana uume waaqessita reeti? Waaqasa mucaa kana waaqessita moo waaqasa